Nagaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa harka fuunee akkam jirtu? Nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin teessanii baga nagaa taatanii eegamtanii yeroo kana geessanii. Viidiyoo tokko kana mee amma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Akkasumas laayikii illee sheerii illee godhaa. Maamila koo uummata hunda gatina warri haaraa dhuftanii. Icciitii tokko isiniif hima. Innis maali yoo jettanii biyyoota Arabaa keessa jirtan kam keessattuu taananii Araboota kanaan gaafa isin Itoophiyaa galuudhaaf kaatan nan gala gaafa isin jettan waan ishii isin irratti fuffunaantu jechaadha. Tokkoffaa waan irra ga'e danuutu jira. Lammaffaa immoo goddanyaa kiyya takka akkuma keessan ijoollee baay'een asirraa dhufanii lakkoofsa kiyya fudhatanii dhufanii na baranii waarratanii goddanyaadhuma naa ta'u jechaadha. Miceewwan kun dhiyeenya kan na barte waggaa 6 Beeruutiin keessa kan hojjette jechaadha. Waggaa 6 Beeruutiin kana keessa hojjette guyyaa takka nan gala ishiin jettee gaafa ishiin dubbattu miceeyyoo kana waan isaan godhan jechaadha. Kanarra itti nyakkisanii achii booda miceeyyoo kana natti haasoftee ani akkasitti galuutti qophiitiin jira jedhee yeroo itti himuu naa dawwalte maalan godha kaalamii kimittan galaanaan jette. Gaafa ishiin akkas naan jettuuni waan hin jedheen maal seetan dhugaa rabbi si fayyada isinillee tooftan kuni. Achumarraa nani yaa rabbi na waaqayyo naaf haa dhiisu malee innaa abbaan kiyya baddalame jedhiitoo boo'ii maraaddu yeroo boossee jette immoo garri dhaqan hin jira waan ta'eef si gashoo kan bilbilaan na dubbisiiste yeroo sana immoo bilbilaan nan dubbisaan jedheen jara ishii. Saniin booda achumaan hin gedde gaafa qidaame jechaadha. Sanbata isa duraa. Innaa achi naa dawwalte isaan ijoollee irratti dadawwalanii achumarraan hu'u jettee gangalattee abbaa koo jettee maraatte jaartii biratti boosse kanarra olla qabu jette kushiinaa keessa gangaladhee ikkoo kana nama tooftaa beekutu akkas godhachaadha. Gaafa ni hu'u jedhee gangaladhee ishiin maraattee waan hedduu jettu maal taate nan abbaa kun jalaa du'eeta bishaan natti qabanii olla oofanii ganna oofanii jetti qaayeen wajjin nyaatanii jette micaa'uun kuni. Achi booda miceettiin baay'ee gara laafettii dhugaa rabbii ta'anii mimmaa sobaa akkatti ishiin boossee buuste garuu nagam ijji muruu irratti ta'ee ijoollee. Achiin gaafa ochumarra na dubbisiiste amma ochumaan nan dubbise ani jaartii jechaadha. Jaartii ishiin bira hojjettu bilbilaan na dubbisiiste ani goddanyaa ishiitiin jedheen jechaadha. Goddanyaa ishiitii innaa maaliif hin gashineen jedheen. Maaliif hin gashine silaa abbaan ishii du'eetu jira. Akkamitti hin gashine jedheen. Waggaa 6 dirasii bira hojjette ijoollee guyyaa takka gara Itoophiyaa hin galle bar. Guyyaa takka hin galle be. Isaanummoo silkii maatii ishii baadaan argattu beektu haadhaaf abbaa ishiin dubbistu jechaadha baadiyyaarra jiru waan ta'eef. Waan nama dhibu jechaadha. Achi booda boossee micaa'uun kun gaafa akkas jettu achumarraan dawwaleeti fanii akkamitti hin gashineeti. Maaliif hin gashineen jedheen jaartumaa jechaadha. Achumarraan ana cubbuu miti jette dhugaa rabbii jechaadha. Ani cubbuu miti an kophaatti nagattee eegaltu. Kanaanuu lolli biyya kana keessa raana cubbuu miti dandee si wajjin hin duuti mooree abbaa ishee argaa awwaallattu galchiitti galchin jedheen. Achi ijoollee waan ishiin naan jette jaartittiin. Ijaan itti bobaaseenis gashitu taananii rakkoon hin jiru hin jedheen. Achi booda lakkoofsa ilma ishiinaa kennan gaafa isaan naa kennanan. Irratti dawwale wasaappiidhaan jechaadha. Wasaappii buufadhee irratti dawwalee tananii maaliif hin gashine miceewoon jedheen. Ani goddanyaa ishiitii bakka hin jirullee iddoo hin jirullee itti mee hunda isaatu jechaadha. Miceewoo tana gashiin gashitu taananii miceewoon kun ofan ajjeesa jettee tikiroodoksii dhugee yookaan immoo fooqirraa of darbee tanaan of ajjeesee abbaa kootti dabalama jetteetti miceewoon tuni. Yoo hin gashitan ta'e miceewoon tun of ajjeeftee of ajjeefnan immoo firiijii gashitan jedheen. Firiijii gashitee warrattee guyyaatti doolaara meeqamee qabaasta isaan booda immoo itti gaafatamtan jedheen. Sagaleen irra sii waraabe kana sii dawwale kana sii waraabe tanan jiraanii itti gaafatamta sii fuulduratti hin jedheen. Yaa rabbi saba guddaa bara. Maaliif miceetti gashuu didan ka miceewoon baay'ee dhiphatti biyya galuudha. Maatii ishee arguudhaaf jechaadha. Baay'ee cannaqamaa jirti. Achumaan namtichi qoy maaloo akkatti hin loliin jedhee lakki loluun qaban jedheen. Gashiin jedheen. Bakka biyya isaanis immoo nan beekachaadha isaan kan jiran juuliidha. Gashiin gashitu taananii rakkoo guddaa akka isinirra hin geenye jedheen. Yeroon kana jedheeni baay'een turre miceeyyoon hin boossi waan ta'eef achi booda ijoo daqiiqaa takka gidduutti waan hin gunne qadaamee duraati sa'aatii boodatti beektu kan irratti dawwale jechaadha. Achi booda si'aatii
12 biyya kanaa jechaadha. Tikkeetta hojjisiisee fi gaafa sanbataa kara Joordaan irraan gara biyyaa galte jechaadha. Gaafa sanbataa jecha guyyaa takka halkan takka bichaa isaan bira bultee isaan booda gara biyyaa galchan. Garri itti qaban dhabanii garri itti goran dhabanii miicayyoo noo'uu jettee maraatte. Anis immoo nan loleen gisee meeqatti deebi'een jira obboloota kiyya waan akkanaa kana garuullee hin beeku kana dhugaa rabboo cubbuu ta'e mucayyoo tokkos gisee tokko gara Suudiirraa jechaadha. Isas immoo mucayyoon tun rakkina guddaa keessa jirtiin achumarraa nan lakkoofsa wasaappii kiyya akka Itoophiyaadha namni akkasitti nan beeku ana irratti dawwalee tanaan ani maktaa ani biiroorraa sii dawwalan jedheen biiroorraan sii dawwala. Dirqama mucayyoo tanaa baqa waan barbaachisu godhuufii qabda mana yaalaa geessuu qabda wallaansiisuu qabda jenna. Achi booda dura mana yaalaa geessuu didde maal goota jaartittiin suni biiroodhuma seete biiroon irratti dawwala seete koon biyya ta'e irratti dawwala. Achi mana yaalaa geessitee mucayyoo sana jechaadha achi wallaansiste siniin jedha. Isaan hin galla sinii jennaani. Nan gala galee nafa jennaan isin hin gashan. Gonkumaa isin hin gashan. Abasaa baay'ee isinitti funaanuu yookaan wanti qabdanillee akkasiin jalaa afuu barbaadu waan baay'ee isinirratti gonoggonu jechaadha. Tooftaa waanuma ta'e uummataniituma gara biyya keessanii galuudhaaf yoo karoorfattan dhugaa gorsa kiyya jechaadha. Joordaanirraallee mucayyoon goddanyaa kiyya akkuma na barte tuni ishiin haadha koo na jalaa du'etti guyyaa takka ishiin immoo guyyaa takka achi hin bulle ganama boossee gara biyyaa gashan jechaadha. Dhugaa rabbiiti jechaadha. Kanaaf iyyuu obboloota kiyya murteeffattan gara biyyaa galuudhaan murteeffattan taanaan galeen deebi'aaf waanuma ta'e jedhaa malee nan gala maatii kiyyan argaa immoo kiyyan yaade abbaa kiyyan yaade isin jennaan godoo waanuma barbaadde ta'e isin hin gashan. Sinin gashan qaxaroodhuma sin qabsiisu wayin ji'a kana wayin waggaa kana wayin maalii kana siin jedhu malee kallattiidhuma amma gara biyyaa si gashina warra kee yaadde siin hin jedhan odoo waan barbaade ta'e maaliif hin jenne seetasaan kosii kana namni irraa gadi dhiqu namni irraa xaragu hin jiru waan ta'eef waan baay'ee isaanii baannee waan deemnufu mataatu isaan dhukkuba sinin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii siniifillee barumsa gaarii taadheen dhugaa ijoollee lamaan kana hedduu takkan gammade jechaadha. Gaddaadha kan isaan galanii baay'een gammade. Garuu ana biyya lamaan Joordaanii fi Dubaayirraan hin danda'amu naan jettee biyya biraarran tikkeetta naa kutti kiyyatun jechaadha. Akkanitti dhugaa waaqayyo na jaallatti garuu laala wanti hin irratti raawwatte ijoollee. Biyya ishiin irraan naa kutte boru isinitti hima. Akkas isiniin jedha karaa ishiin irraan naa kutte waanuma barbaade haa ta'u waaqayyo na wajjiniin jira gara kamittuu yoon deemini na faana deemaa. Waan barbaade haa ta'u gara biyya kootii galuu yaada jedheetuma xaxedhe malee biyya kana lamaan na didde jechaadha. Akkas isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota chaanaalii kootii waan na dhaggeeffataniif galatooma. Ani barumsa waan isinii taatottanillee jedhee yaadeen waan ta'eef yeroo gaarii naaf qabaadha. Viidiyoo biraatti nammoo walitti deebinutti baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabaja. Lafa sin jirtanitti rabbi sin haa eegu. Ishee eeggachuu hin dagatinaa. Maamila kollee ta'an sin jedhaa turtii gaarii.